jaalala dhugaa gochaan agarsiifame. Sahaabaan nabii tokkoon tokkoon isaanii kabaja dhugaa haqaaf qulqullummaa argatanii jiru. Harka nabiitiin islaamummaa erga seenanii booda jireenyi isaanii jijjiiramee jaalala dhugaa rasuulaaf qaban gochaan agarsiisanii jiru. Yeroo adda addaatti rakkinaa fi qormaata guddaa dhandhamuu qabu turan. Laphee isaanii keessatti fedhii yeroo hundaa waan gaarii hojjechuu fi waan haraamaa irraa fagaachuutti cimoo turan. Wareegama guddaa kafalan, rakkina bal'aa keessas jiraatan. Ergamni da'awaa bal'aa ta'uu beekuu waliin jabeenyaan itti deeman. Maarreegaa har'a sahaabaa nabii seenaan isaanii kan barreeffame keessaa tokkoon wal barra. Maqaan isaa Khubayb ibn Adiy ibn Malik al-Awsi al-Ansaari radiyallahu anhu, gosti isaa Awsii kan Madiinaatti dhalatedha. Lubbuun, hafuurri isaa fi qalbiin isaa qulqulluu amantiittis cimaa ture. Gaafa lolli barrii kaafamu ilmaan Al-Haarith kan abbaan isaanii du'uu dhagahan maqaa nama abbaa isaanii ajjeesee garaatti qabatanii qalbii isaaniin barbaaduu eegalan. Gaaf tokko rasuulli sallallahu alayhi wasallam iccitii waraana Qureeshii galma sochii isaanii fi qophii lola haaraa kamiyyuu baruuf jecha sahaabaa 10 filatan. Sahaabolii 10 filaman keessaa tokko Khubayb ibn Adiy isa tokko ture. Erga imalli gara Makkaatti eegalee karaa irratti harka mushrikoota Makkaa nama 200 tahaniin marfamuun dirqamate. Sahaabolii 8 ajjeesuun 2 ammoo gara gabaa garbaa Makkaatti geessuuf murteessan. Erga gara gabaatti bahuun sahaabolii kanaa dhagahame maatiin Al-Haarith kan abbaan isaanii Badrii irratti Khubaybiin ajjeefame, Khubaybiin bitanii haaloo abbaa isaanii bahachuuf fedhiin isaan keessa ture har'a dhugaa ta'eef. Gabaatti bahuu sahaabolii kanaa kan nagahan maatiin Al-Haarith nama abbaa isaanii ajjeese harkatti galfachuuf carraa argatan. Maarreegaa erga bitanii booda ji'i isaan keessa jiran ji'a Muharram waan ta'eef, ji'a Muharram keessatti immoo akka Qureeshotaatti lubbuu baasuun hayyamamaa waan hin taaneef hanga ji'i Muharram bahutti Khubaybiin manatti tiksuun dirqamate. Ji'i Muharram erga bahee bakka mushrikoonni Makkaa hedduun itti argamanitti bakka Tan'iim jedhamutti Khubaybiin ajjeechaaf qopheessan. Kana hunda kan sigora islaama tabukeet guyyattii islaama itinaati akka ati jibutti sigora har'a warra kaaniifis fakkeenya sigochuuf jecha har'a si ajjeefa. Garuu osoo hin du'in dura hawwiidhumaa qabda. Antu sodaadheen beeku an karaa Rabbii irratti du'uun koo gammachuu guddaa naaf kenna. Garuu du'a koo dura akka Rabbii koof salaatu naaf eeyyami. Bar du'aa jirta addunyaa kanatti lammaffaa hin deebitu. Waan hamma kana keessa salaata filatta. Hiika salaata isaa jalbaa haasara. Sila Muhammadii aaliyaa keenya 300 jahannama caalaa Rabbi tokko salaata jira. Maali gurmaana kana beekamtu jaa nama ajaa'iba.
ajjeesaa abbaa keenyaa argachuun gammachuu guddaa nuuf godhan. Har'a guyyaa gammachuuti. Warra kaaniif immoo guyyaa gaddaa. Keessa nu godhan hin gamman akka hedduuti. Maal gubee maal salaata kee akkana gabaabsi akka ati salaata siitee jirti maaliif jarjar wantaan du'a sodaadhe salaata koo turse sitti fakkaata jedhee malee silaani yeroo dheeraa salaata ture garuu ammayyuu amma shayda tootti baay'ee jajjanaa jira. Kubeen baay'ee si dararree akkas goonee bakka meeqatti si kukkunnee har'a immoo si ajjeesu osoo Muhammad bakka kee kana bu'ee firaa fi maatii kee biratti nagaa fi tasgabbii akka argattu hin barbaaddu. Wallaahi rabbii goota namumeen kakadha oreen oollee osoo nabiyyicha miiru firootaaf ilmaan kiyya keessa fayyaaf nageenya addunyaa hunda miireffachaa jiraachuu hin barbaadu. Amma qoreessuun habiibi kooraatu asii meeqa shayda ta'uu fedha. Maal jaalalli akkana? Maal jaalalli akkasii? Maal meesii boonaan dhageessi akkas jaalatanii? Maal isinii boonaan dhageessi fuula keessa dabalatanii ilaalanii? Nama ajaa'iba! Maaf hin jaallannuun? Maaf hin jaallannuun? Sababa isaaniitiin dukkan wallaalummaa keessaa baane. Isaantu karaa sirrii nutti agarsiise. Akkamittiin jaallannuun? Yeroo hundumaa waa'ee keenya yaada. Galgala ta'aa bulu. Nuuf kadhachuun jecha gaafa xiqqii sana isaantu shafaanuuf ta'a. Akkamittiin jaallannuun? Yeroo musliima ta'e shayda ta'aa jiru karaan itti du'u nan dhibu yoo inni fedhe qaama koo muramee kana ni eebbisa. Namoonni baay'een shakkii tokko malee naannoo kootti walitti qabamaniiru. Gosa isaanis walitti qabanii jiru. Hundi isaanis walitti qabamaniiru. Ilmaan isaanii harbanaa isaanii walitti qabaniiru. Shorkeessummaa heeraa xumuramuuf jirutti yaaddeera. Hunduu carraaqqii godhuun diinummaa isaanitti agarsiisaa jira. Yaa Baashi walaana mudate irra ta'u sanaaf kenni. Haalli koo foon koo bakka meeqatti murameera. Akkasumas carraan fedhii koo kamiyyuu xiqqaadha. Kaayyoo Rabbiiti. Yeroo
musliima ta'e shahiida ta'aa jiru akkaataa kamiin akkan duunan dhibu sababa kufrii isaaniitiin gara fuulduraatti tarkaanfataniiru. Duuti kana booda ta'u yoo isaanii booda waan isaan mudatu hin sodaatani. Haalli koo bu'aa jira malee mimmaan hin jiru. Du'uun koo hin oolu waan ta'eef du'a hin sodaadhu. Garuu sodaan koo jahannama naanna'ee jirudha. Rabbiin irraa yaa baraaru. Dadhabbii koos sodaa koos agarsiisuuf hin deemu. Shakkii tokko malee gara Rabbiitti deebi'aan jira. Yeroo musliima ta'ee shahiida ta'aa jiru akkaataa kamiin akkan duunan dhibu. Yaa Rabbi karaa itti salaamataa kiyya nabiyyi kootti dabarfadhu hin qabu. Nagaa goosaaf dabarsuu kan danda'u si qofadha. Yaa Rabbi nagaa kootti na dabarsi. Aku mau kasa keesa guyyaa jecha isaa ga'e.